deema hartii tokkoffaa na wajjin deema hartii lammaffaa immoo moobaayil baankingii qabdu sababii kanaatiif ana bira ture dhageesse ana bira tuu jiru jimmaan jira akkuma jedhame gaannini kaa hidhateera jimmaan jira walitti buune irraa naaf inni wallolleerra seenaanis hin beetti wallollee jirra waleedhaanii naani naasa'u itti naasa'u dhimma wayitiif wallollee jirra dhimma wasaarraa irratti kan wallollee immoo booda birrii 300 kana halkan walakkaayii na gaafattee mucaan 300 kana jechuudha isaa wallollee jirra blookii godheen jira yuumiti ilaa blookiin godhe natti barreessee adda gaaftee natti barreessee natti sagalee qabdee natti dawalte naan blookiin si godha waa hundaan natti dawaleen jennee wallollee jirra dhimma saarraa waan ta'e natti matteenna booda birrii 300 kuni akkaawuntii gorra jira deemaa jirra gara Kaayiroo mucaatti fayyadamtee jechuudha birrii isiiti booddee halkan wayii telegiraamaan natti bilbiltee narraa faa ture sagalee naa keesse akkam birricha gara akkaawuntii isii irratti dabarsuuf na gaafatte haqqasiitii miti ree jennaani na bira jirti amma yeroo dubbadhu kana saarraa na bira taa'arti innis hin beeka seenaanis hin beetti immoo seenaa bira turte mucaa waan ta'eef saatii isin na gaafatte jennaani halkanuma sana hin deebisee saatii 9:10 keessa maali kun jedheen mucaan maal taate jedheen dawwaleefi kaasuu didde nan dawwale kaasuu didde booda sagalee kaa'ee fi naa dawwaledhee gara zuurii keessa rafiitiidhaa ka'een dawwaleef qaxxitaa yeroo qaxxitaa dawwaluufi na jalaa gaafte saarraa birrii 300 akkaawuntii korratti deebisi jette atoo akkaawuntiin kee moobaayil baankingii hin qabu maallaqa kana fudhattee deemuudhaaf natti dabarsite amma immoo maaliif kenni jetteen jedheeni jennaan sagalee jira baay'ee sagalee jira telegiraamaan sagalee naa qabdee telegiraamaan itti naase maaliif kenni naan jettee maallaqichaan jedheeni jennaan nan aajoomee nan barbaadeette maalitti aajoomtaan jedheeni tokkoffaa atiin harka jettan jedheeni bor maallaqni kun waa tokko taanaan kan gaafatamu maallaqa kanatti aanaa akkamitti jeen seenaan asirratti ragaa ba'uu dandeessi jechuudha jennaan laa an akkaawuntii dhuma koorra taa'uu isaan barbaadennaan ookee akkasii egaa akka gootu waraqatatti naa galchite qabda waan ta'eef sheetamaamiin bira dhaqii seenaa wajjin sheetamaamiin bira taa'i naa dawwali maallaqicha akkaawuntii koorra naa dabarsi naan jedhi sheetamaam quba qabaachuu qabuun jedheen tole jettee achumaan deemtee sheetamaamiin bira geessee maallaqicha naa dabarsii jette sheetamaam dhageessaniittuun jedheen sheetamaam isaanii dhalataa naannoo Arsiitii Finfinnee jiru sheetamaam dhageessanii mucaan maallaqa gatii deemaa jirruuf natti dabarsitee turte amma immoo hidinaan jetteettiin jedheen jennaan kalaas bakka argasiin gaafatte deebisiif akkaawuntii seeratti jedhan tole jedheesanii akkaawuntii seeratti daqiiqaa lama hin geenye dhageessanii daqiiqaa lama hin geenye waraqanni sun inni jira narkaa jechuudha ammayyu dabarseefi ergan dabarseen booda immoon kan eenyutti tokkuma ergan maallaqicha siidhaa dabarseen booda ergan maallaqatti isiidhaa dabarseen booda gaasheen ana walloltaadha siin jedheera naan dawwalinis jedheerani akka ture birrii dhengada barbaadaa turte argattee jedhe birrii nan barbaadaa ture immoo isumaaf mana wayii biteen ture dhaggeeffadhaa dubbachuu iyyuu barbaadu ture waan kana haa ta'u garuu mana wayii kan haadha kootii obbolaa koorraa dabareedhaan maallaqa kafalee manni haadha kootii dhaalli haadha kootii dirqama gurguramee hundaafuu qoodamuu qaba gatii ta'ee fi annan bitadha jedheetan birrii 100 50 obbolaa koo warra shari'aa gaafachiisee warri shari'aa dhufanii waleen birrii mana barbaada nabiyaatti mana barbaaddi mamanuu akkas barbaada jedhamee mamennaan egaa nan fudha maallaqicha manicha keessan taa'uwan nan fudha jedheen hambifadhee birrii 50 100 maalis kafalaan ture maallaqa obbolaa kooti jechuudha tun maallaqa obbolaa kooti kafalaa jiru gidduudhaan nanuu dhukkufadhe miti maallaqni xiqqoo narratti hafe kan manicha kan obbolaa kooti jechuudha kan durba tokko kan dhiira tokko narratti hafe anis kafaluun dadhabee ofiiyyuu dhukkufadhe dhukkuba kootiyyuu mana haadha kooti sana gurguruun barbaanne garuu dhimma isaatiif an gurgure
mana haadha kootii dhaggeeffadhu. Dhimma isaatiif han gurgure kanadha olii gad deemee maqaa na balleessaa jiru. Mana haadha kootii dhukkuba kootii hin gurguru jedhee mana jireenyaa kootii gurgure. Dhageessa birrii miiliyoona tokko 500,000 mana jireenyaa kootii gurgure. Mana ilmoo kootii mana haadha manaa kootii gurgureen yaalatti dabaladhe. Mana haadha kootii immoo hin gurguru hundee malee ataa'u. Hundi keessan iyyuu gaafa kaffaamtan dhaqaa keessa jiraadha. Babbareechaati. Abbaan rakkate keessa taa'u. Garuu ana dhuunfata manicha. Qirsee haadha kootiiti. Haala haadha kootiiti. Dirqama jiraachuu qaba manichi. Ani immoo maqaa kootiin naan barreessina. Ataa'u manichi jedhee tan bitte malee fudhachuuf miti ani. Biyya sana iyyuu dhaqee jedheen beeku hin danda'an. Sana booda mucaan kun deemee rakkate. Yaani birriin akkuma isin beektan liqii nama meeqa narra jira. Rakkatee garan goru nabe. Garan goru yeroo nabutti manicha sababii isaan gurgure sobaa jedhu la kun. Adda garuu inni abbaa miidiyaa ta'ee yaa obboleessa lafan itti maqaa kee balleessa hin qabu maal taate Mubaarak? As goreechi goree maqaa koo haasa'a. Niti haasa'u. Waa tokko naasofniyaan. Elaa namni kumni sadii na taasisa waan anaasa hin qabu. Akka sana ta'ee bite qoy. Mana maayee akka sana ta'ee bite qooda keessi kennan moo sin kennan? Naa kenniteet. Naa kenniteet. Eenyu jechaan gurgure? Ana ittee gurgurte. Galatoomika. Waan taasoftuuf kana namni wal biratti madaalee alaa dhufan. Si wajjin waan anaasa hin qabu. Waan anaasa hin qabu. Waan taaneef hin darbaa barri kunis si wajjin asirratti inaasa'u. Manni gaa tira guutuun hin beeka waan mana haadha kooti sana akka sanatti rakkasiisee gurguree fi obboleessi koo rakkachuurra haati koo duuteetti egaa manicha abbaan bitatu yoo dhaqee jedhe lafichuma laalee keessaa ba'a dandeessi biyya sana hin deemu jedheen dhiise manicha sababii isaan gurgure. Kana keessa quba qabannis maallaqa wallaahi yoo billaahi karabbiin koo na argu akka isaarraa maallaqa isatti ergites hin beeku. Dhageessanii waa tokko wantan beeku hin jiru. Maallaqa akka inni isaarraa liqeeffate ta'ee fudhatis ta'ee wannan beeku hin jiru. Liqii miti akkaawuntii koorra kaa'atte malee. Dhaggeeffadha. Gaafadhaa siidhuma si bira jirti miti gaafadha. Achumaanan dhageessanii maallaqicha nama jedhaadhu kana ofitti fuudhe. Ofitti fuudheen harri kun akkan dhufuun beeka. Dhageesse inni garuu gadi ba'ee miidiyaa irratti birrii 300 irraa qabaa akka waan ani isaa haateetti yookiin immoo isa dhawwadheetti. Ana akkanan jenne eega bilookii na goote achumaan mucaatti kennin jedhe. Hangeessi ana turkii. Mana gurgureef ana. Dhugaadha. Har'a kana gadi ba'ee dubbatee. Kanan dubbanne dabsa akkuma hojii jala dabsanii sitti mani mubee dabsanii sitti mani. Maallaqa mucaas kan manaa kana jira gatitee fi qoode gara isaatiin gurguramne waan ta'eef inni hin farramne gara isaatiin isa jiru fuudheetanii mucaadhaa deebi'aa jechuudha maallaqichi. Mucaattis immoo himeera. Mucaattis immoo himeera gaafattee jennaan dhattee gaafattee jennaan hin gaafatin farankaa tokko hin gaafatiniin mana gara isaatiin jiru gurgureen silaa kan kooti qooda kooti obbolaadhuma kootu keessaa namni bitate. Fuudheen maallaqicha sii kenna saatii barbaaddeetti na gaafachuu dandeessa jedhee cufe. Dhimmi maallaqa kana fakkaata. Dhimmi maallaqa isaa haati keenya yaalamne mana hakimiin galle jedhuufi an kophaa kiyya naquu riisiitii yoon agarsiisan irratti ani nama waa intinaa dhumiti. Maallaqni haadha keenyaa akkaawuntii koo irratti walitti hin qabamne akkaawuntii isaa irratti walitti qabame. Dhageessanii waanan hojjin ta'ee fi waanan hojjin ta'aa ture. Rabbiif garaa kootu obbeekaa namoonni argan akka seenaa kamaal ni beetti argiteetti waan ta'eef jechuudha. Dhageessanii har'a garuu eessaa kee dubbiin kun ayidoon nun beeku. Warri miidiyaa haa olii gadi geessa waa tokko wantan waadaa sinii galu birriin tokko miti kan nama du'e miti kan nama jiru birriin tokko narra jiraatu an nama liqiiyyuu liqeeffadhe gadi ba'ee taa'ee liqiidhaan kafalaa jirudha. Kanaaf an kana sanan jedhu. Waa immoo tokkummaa amma xumura irratti mucaan ajnabiidha maaloodha jedhamu irratti mana ijaazaa keessaa mana ijaazaa Saudi Arabiyaa keessaa mana ijaazaa Oman keessaa mana ijaazaa Dubaay keessaa dhageesse mana ijaazaa hunda dhaqiiti akkasitti
disrespect na gootee na gaafachuu keetiifi galatoomi. Sisin laallatu waa'een dhimma mucaa. Saarra kottal tokko sagalee kee bicha dhageessi. Kottal tokko sagalee kee. No, Mubarak. No.